Kamultan daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya kar'aa amma jalqabaa haga xumura qophii keenyaa akka nu waliin turtaniin affeerraa kenna. Miidiyaan kun akka guddatu bira dhaabadhaatii, subscribe godhaatii, jaaladhaatii, walii dabarsaa, walii qooda akka sagantaan yeroo yeroodhaan qophaa'u isin bira ga'uu danda'utti nu gargaara. Qophii keenya kar'aatiin akkuma mata duree kanarraa argitanitti hiriira deeggarsaa jijjiiramaati moo jijjiirama xibaaruudha ka jedhu irratti haasofna ta'a. Akkuma beektan tibbana mootummaan naannoo Oromiyaa hiriira deeggarsa jijjiiramaa ka jedhuun magaalaa gurguddoo Oromiyaa keessatti hiriira baasee ture. Hiriira kan ammoo sababaa ka godhatan waggaa 6ffaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmad aangootti dhufe. Akka hiriira baame kanarraa arginutti waggaa 6 kana keessa muummichi ministeeraa Abiy Ahmad waan gugurdoo waan jajjabdu milkaa'ina guddaa biyyaa buuse ka jedhuun isa deeggaruuf bayame. Deeggarsa Abiy jechuun hin danda'ama. Jijjiirama osoo hin ta'in deeggarsa Abiy jechuun hin danda'ama. Ka dura wanni an jechuu barbaadu muummichi ministeeraa Abiy Ahmad waggaa 6 dura yoo aangootti dhufani muummicha ministeera Itoophiyaa ta'eeti malee Oromiyaa callaaf addatti muummicha ministeeraa ta'eeti miti. Yoo akkuma hiriira ka warri hiriira bahe kun jedhu inni waggaa 6 kana keessa bu'aa ummata sanii buuse, bu'aa biyya sanii buuse, bu'aan inni biyya sanii buuse biyya guutuuf malee Oromiyaa callaaf miti. Eega akkas ta'u taate biyyi guutuun kibbaa haga kaabbatti bahaa haga dhiyaatti gammadeetiin gammachuudhaan baaniitiin sibira dhaabanna, sibira jirra, waan gaarii nu goote milkaa'ina guddaadhaan mallee akkanumatti itti fufi si deeggarra jechuu ni qabu jechaadha. Kanan arginu hiriira ka bahe naannoo Oromiyaa callaadha. Tigraayitti hiriirri deeggarsaan godhame. Biyya Amaaratti hiriirri deeggarsaan godhame. Gaambeellaatti hiriirri deeggarsaan godhamne guyyaa san. Naannoo Sumaaleetti hiriirri deeggarsaa guyyaa san hin godhamne. Sidaamalleen akkasuma. Bakki birallee akkasuma. Eega guyyaan bitootessi 24 guyyaan Abiy Ahmad aangoo itti qabate sun guyyaa seena qabeessa ta'e guyyaa haaromsi Abbayya laga Abbayya itti haaromse ta'e guyyaa federaalizmiin lafa itti qabate ta'e guyyaa nageenni itti bu'e ta'e guyyaa qamadiin biyyi sun beela keessaa baate biyya beelatiin ka beekamtu oomisha qamadiitiin sanuu hooggansa Abiyyiitiin qamadii oomishiteetiin addunyaaf Afrikaaf iyyuu gurguruu geettu ta'e silaa biyya guututu naannoo guututu hiriira deeggarsaa ba'a jecha. Kun ta'uu hafuun ka argisiisu milkaa'ina jijjiirama isaan jedhanii san odoo hin ta'in kufiinsa mootummaa Abiyyiiti jecha. Salphinna nama salphinna beekuuf naannoo kana hundaa Oromiyaan callaan ba'uun silaa waan itti saalfatan waan itti qaana'an malee waan itti akka milkaa'inaatitti himanii miti. Gara biraatiin yoo ilaalle immoo jijjiirama wanni jedhamu hin jiru, wanni jijjiirame hin jiru waggaa 6 kana keessa. Wanni ta'ee qabsoon qeerroo kennaa qarreen kennaa jabaatteetiin jennaan paartimmaan waggaa 27f ummata dararaa ture, ummata ajjeesaa ture, hidhaa ture. Paartiin EPRDF jedhamu sun maal godhuu qabna jennaan rakkataniitiin jennaan Prime Ministeri duraanii san Hayilamaariyaam Dassaaleeny jijjiiraniitiin Abiyyiin Prime Ministeri godhan. Wanni ta'e kanuma. San booda TPLF nuuf keessaa dhiibuu baasuun badhaadhinna taane jedhaniitiin warri hafan badhaadhinna taanii akkasumas warra yoo duraa gargaartuu jedhanii daangatti moggatti dhiiban warra akka Sumaalee, Affaar, Benishangul Gumezii fi Gaambeellaa ofitti edaanee jedhanii wanni biraa hin jiru. Akkuma dhaadannoo hiriira kanarraa argitanitti
wanni gurguddaan isaan hoggansi Abiyyi godhe jedhan tokko hidhaa haaromsa Abbayyaa ka jedhu lammata qamadii biyya alaatitti erguu jalqabu nyaatan uf danda'u jechaadha. Nagaa buusuu waan kana fakkaatan. Kanaaf akkuma mata duree kanarraa argitanitti kuni hiriira deeggarsaa odoo hin ta'in jijjiirama xibaaruudha jedha. Xibaaruu jechaan waan haasaa tokko guddisanii waan hin ta'in ta'e jedhaniitiin exaggerate godhanii akka faranjiin jettu sani guddisanii himanii bira dabarsanii haasofni sun amanuuf waan nama dhibu. Kan nama dhibu yoo ta'eetiin jedhe xibaaruu jedhama haasofni sun. Kanaaf hiriira sanirratti wanni dubbatamaa ture xibaaruu jijjiirama xibaaruu exaggerate godhuu ta'ee waan nam mul'ateef hiriira deeggarsa jijjiiramaati moo jijjiirama xibaaruudha jedheetiin mata duree kana wanni kennelleef kana jechaadha. Hiriira san sababaa ka godhatanii jira waggaa 6ffaa Abiy aangoo itti qabate sanii hiriirri sun deeggarsa Abiyyiin akka mootitti faarsu mootii jedhaniitiin akka mootitti gol guddisanii footoo isaa argisiisu kana ta'eetiin natti mul'ate. Isaan akka jedhanitti waggaa 6 kana keessa federaalizmiin ragga'e dimokiraasiin haqaa argame haa jedhan malee wanni isaan godhan waan dimokiraasii argisiisatee miti. Dhugumatti hiriira akkanaa godhanii nama tokko faarsunuyyuu mallattoo diktaataraati. Biyya diktaatara qabdutu biyya dimokiraasii hin qabnetu hiriira akkanaa baha. Keessattuu wanni dubartiin takka magaalaa Maayaati irratti dubbatte sun guyyaa bitootessa 24 kana wal qabsiiftee haasofte bara Haayile Sillaasee na yaadachiise. Kabajamtoota uummata bal'aa godina Harargee Bahaa fi magaala Maayaa guyyaa seena qabeessa bitootessa 24 guyyaa ijji ittiin nu banamte biiftuun jijjiiramaa biiftuun bilisummaa ittiin nu baramte baga nagaan geessan anaa dhufu isiniin jechuun barbaada. Guyyaa seena qabeessa kun Itoophiyaan yeroo kufaatii hamaa keessa galteetti yeroo ittiin bittinnaa'uu geesse keessatti guyyaa baraaree boqonnaa haaraatti kan ceesisee fi gaafiilee baroota dheeraaf tarkaanfataa ture deebii amansiisaa kennuudhaan biyya gara jijjiiramaatti kan tarkaanfachiise guyyaa seena qabeessaadha. Wanni isin jette guyyaa bitootessi 24 guyyaa ijji nuu banamtee jette. Kun maal na yaadachiise bara ijoollee ture bara Haayile Sillaasee sani sirbamu tokkotu ture. Ijji nu dhukkubdee jaamnee Haayile Sillaaseetu nu fayyise ka jedhu tokko sirba akkasii mana barumsaa keessatti nu sirbisiisaa turan. Afaan Amaaratiin Haayinaachen taammoota wuran Haayile Sillaasee adaananii jedha. Ijji keenna dhukkubsattee jaamnee Haayile Sillaaseen nu fayyise jedha. Wanni amma dubartittiin hiriira deeggarsaa Maayaa sanirratti haasoftee bitootessi 24 guyyaa ija itti bananne jette akka waan san dura Abiy odoon dhufin dura ijji isaanii jaamaa ture isii callaa odoon ta'in Oromiyaa guutuu biyya Oromiyaa guutuu ijji jaamaa tureetiin Abiy ija biyyaa baneeti. Akkuma Haayile Sillaaseen ija nu jaamte jedhan sana Haayile Sillaaseetu ija nuu bane jedhanii sirbaa fi turan san jechaadha. Kun ka argisiisu Abiyyiin mootii akka nugusaatitti laalu. Fedhiin isallee kanuma. Dhugamattuu gaafa muummicha ministeeraa ta'e san hawwii isaa kana mul'ifateera. Haasawa isaa san maal jedhe? Haati tiyya gaafa waggaa 7 ture nugusa taata jette sun odoo jiraatteetiin guyyaa kana argitee. Piraayim ministeerii ta'e malee gaaf san nugusa hin taane inni garuu mataa isaa keessatti akka laalutti akka waan nugusa ta'etti uf laala jechaadha. Namni illee akkasitti isa laaluuf hiriirri deeggarsaa kan naannoon Oromiyaa gooteef kunillee akka nugusaatitti akka isa laalaniif. Mee sirba lamaan tokko Abiyyiin nugusa fakkeessuuf hiriira kanarratti
akkamitti akka isa faarsan akka nugusaatitti akka isa faarsan sirba lama ka guyyaa san hiriira irratti sirbisiifamaa ture mee waliin haa dhageeffannu. Saba sablammoonni dhagaa isaa ba'ee akka biyyi kun namaa kaatee rabbi isaa uumee tumsa isaa ta'ee kabajaa ulfina jaalalaa fi haqaan filamee aangoorra ol bahee muummee ministeera Itoophiyaa taatee fidamu kee yaa doktora biyyee bakka teensi gahee. Faaruun hiriira san irratti faarfamaatiin ture faaruu ajaa'ibaati. Faaruun kunneen faaruu Abiyyiin faarsu. Faaruun kun maal na yaadachiise? Faaruun nama tokkicha hooggansa tokko faarsu waan maraa ka godhuu danda'u. Wanni marruu isa malee ka ta'uu hin dandeettu. Biyyi sun isa malee jiraachuu hin dandeettu. Waan maraa ka dalagu. Isuma mootii biyyaati. Mootii Afrikaati. Haga jechuutitti dhaga'u faaruun akkanaa kun kan nama argisiisu kan nama yaadachiisu faaruu bara Haayila Sillaasee san fa'a. Faaruu biyya dimokiraasii hin qabne abbaa irree nama tokko biyya itti moo'etti faarfamuu fi waan godhamu. Sirbi lamaan sirbi Saaliyaan sirbites abbichuu maalii jettee sirbitu sunis kan namichi kun illee Abiy abbaa haqaa ta'uu sabaaf sablammiilee ragaa sii baate jedhullee kanuma argisiisa. Hawwii isaa kan gusa ta'u akkasitti immoo akka isaa uummanni ilaalu dabballoonni bulchiinsa naannoo Oromiyaa kana taasisu. Hiriira sana irratti akka milkaa'innaatitti akka bu'aa hooggansi Abiyyi uummataa buuse jedhameetiin ka dubbatamu tokko biyyi Itoophiyaa ka beelan beekamtu ka nyaatan of hin danda'in ka dikshinari irratti Itoophiyaa jechuun beela akkasitti beekamte beela san keessaa baatee nyaatan uf dandeettee uf biraayyuu dabartee qamadii biyya alaatitti Afrikatti gurguruu jalqabde jedhaniitiin dhiyeessan. Mee kana waliin haa laallu waan isaan jedhan. Biyyi Itoophiyaa akkuma beekamu biyya addunyaa irratti hiyyummaadhaan kan beekamtu keessaa'uu qormaatilee waggaa afran shanan darbe kana keessatti addunyaan rakkoo namtolcheetiif uumamaatiin qoramaa turte keessatti biyyi hiyyummaadhaan beekamtu nyaataan of danda'uu hin dandeenye dikshinari addunyaa irratti hiyyummaan beekamtu akka maqaa isii jijjiirattuuf yeroo jalqabaatiif biyyi kun nyaataan of dandeessee biyya biraatiif akka nyaataaf dandeessuu uf dandeessee erguu dandeessuuf bitootessa 24 kan bu'uura nu kaa'edha. Bu'aa bitootessa 24 kan ta'e muummichi ministeeraa keenya tarsiimoo hiyyummaa keessaa ittiin baanuuf nyaataan uf dandeenyu ofirra dabarree biyya biraatti ittiin gahuu dandeenyu uumuudhaan uummanni keenya waggaa arfan shanan kan waan biyyi Itoophiyaa waggoota dhibbaan lakkaa'amu duraa keessatti galmeessuu hin dandeenye injifannoo gurguddaa galmeessinee jira. Akka fakkeenyaatti baadiyyaa keenya keessatti hawaasni qamadii biyya alaa eeggatu deeggarsa keessa ture harka ofiitiin oomishuudhaan maasii ofii irratti oomishuudhaan nyaata mataa isaa danda'ee oomisha biyya alaatii gaggeessuu dandeenya jirra. Namichi asirratti qamadii oomishneetiin biyya alaatii geessuu dandeenyeerra jedheetiin beela keessaa baane jedheetiin dubbatu kun Abbaabbuu Waaqoo jedhama. Bulchiinsa Shawaa Bahaati. Namichi kun ka gaazexaan biyya alaa koree nageenyaa ka ummata Oromoo fixu ka ummata Oromoo ajjeesu dhoysaan ajjeesu koree nageenyaa ka abbootii gadaa Karrayyuu fixe. Gaafa abbootii gadaa Karrayyuu fixan maqaa isaa fa'atu keessa jira. Maal goona jedheetiin ka gaafate isa jedhan. Maqaan isaa koree nageenyaa ka addunyaan Gestaapoo jetteetiin warra Jarmanii naazii Jarmaniitiin wal fakkeesteetiin irraa dubbatan san keessaa warra dhiiga abbootii gadaa Karrayyuutiin harka dhiqate keessaa
tokko. Mee san gaaf tokko itti gaafatamuuf jira. San achumatti bira haa dabarru. Mee waan inni amma waa'ee qamadii jedhe kana xibaaruu jechaan kana kuno. Xibaaruu jechaan isa kana. Yoom uf danda'anii qamadii uf danda'anii qotaniitiin addunyaa dhiyeessan. Har'a biyya san keessatti beelatu jira. Namni waan nyaatu dhabe. Bakka namni beela'ee waan nyaatu dhabe keessatti qamadii biyya alaati gurgurra jedhaniitiin xibaaruun waan hin fakkaanne. Addunyaan irra akka isaan itti beektu ammallee akkuma beela of deemta biyyi sun itti deemtu. Har'a mee addunyaan akkamitti Itoophiyaa laalti? Haa jennu waa'ee beelaa kanarratti maal jedhan? Kaartaa kana laalame. Kaartaan kun Itoophiyaa Acute Food Insecurity jedha. Isaan nyaatan uf dandeenye jedha. Garuu addunyaan ka jedhu irratti nyaatan uf hin dandeenye rakkinatu jira, insecuritytu jira jedhan. Kaartaan kun kaka'ee fi ka gabaafame sadaasa 2023 kasirratti argitan kun ji'a gurraan dhalaatirraa haga amsaa 2024tti maal akka fakkaatu rakkoon beela Itoophiyaa keessa naannoo adda addaa Itoophiyaa keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti maal akka fakkaatu sadarkaa adda addaa sadarkaa beela'uu adda addaa argisiisaa gara sadarkaa 5ffaati. Sadarkaa 5 qabaa. Sadarkaan tokko minimum baay'ee miidhamni hin jiru yookiin argitee nyaanni baay'een dhabamne ka jedhu. Sadarkaan lammataa immoo akka gaaga'amni jiru. Sadarkaan sadaffaan immoo ammallee crisis ka jedhamu gaaga'amni guddaan akka jiru. Arfaffaan immoo ka sardamaati. Shanaffaan ka dhumaati beela jecha hongee jechaadha. Ka diiman argitan sun kun ka diiman ka argisiisu sun argitee hongee bira ka ga'e baay'ee emergency ka ta'e biyya Tigraay fi akkasumas karaa olaanoo Tigraay, Affaar fi naannoo Amaarallee xiqqoo tuqeera gara Sumaalee kana hin argitan gara jalaatiin kun diiman sun Sumaalee argisiisa ka muddamaati jechaadha. Dakanallee gara Sumaalee kana yoo gaddeebitan naannoo Sumaalee keessa Oromiyaallee gara gadaanu kana gara Booranaa kanatti faayoo laaltaniitiin jettan. Kana warri addunyaa USAIDin faa ka irratti dalagaa jiran. Kun yoo waa tokko godhame malee yoo daddaffiidhaan gargaarsi godhameef malee warri halluu diiman argisiisuun kun beela guddaa keessa hongee keessa akka seenani. Beelatu jira jecha, wannotu jira jecha, rakkootu jira jecha. Qamadiin biyya alaatti gurgurra isaan jedhan addunyaan akka itti qamadii biyya alaatti gurguran qamadii gargaarsa USAIDin faa kennitu kana harcee hatanii Keeniyaa fi Sumaaleetti gurguranii jedhan. Kun waan addunyaan beeku, waan addunyaan katabe, waan ragaan qabatame tokko. Kun ta'eetiin odoo jiru nyaatan uf dandeenye jedhaniitiin hiriira kanarratti xibaaran. Kanaaf xibaaruu waan hin taane fakkeessanii sobanii itin dubbatan jecha. Footoo kana laala. Footoo kana ijoollee tun obboleeyyan biyya Tigraay keessatti. Ijoolleen obboleeyyan tun waggaa 8 fi gara waggaa 7 ijoollee daa'immani. Nyaanni hin jiru. Harka isaanitti yoo laaltaniiti jettan buri firii mukaa kana guuranii beelarraa kakaan firii mukaa kana. Muka sanuu qoree waan qabuuf ol hiixataniitiin irraa buufatu waan hin dandeenyeef dhagaan darbanii achirraa harcaasaniitiin buurii guuraniitiin ijoolleen nyaatti jedheetiin gaazexaan addunyaatiin katabaa jiru. Kun waan dhiyeenna kana ta'eetiin jedhu. Haala akkanaa kana keessatti nyaatan uf dandeenye qamadii biyya alaatti gurguraa jirra jedhan. Harcee qamadii gargaarsa ergamaniif hataniitiin Sumaalee fi Keeniyaatti gurguraatiin. Daa'ima kana laala. Daa'imni kun waan mukarraa buurii mukarraa wannoo buusan kana dhagaadhaan caccabsanii firii keessa jirtu santa firii san bira gaaniiti firii san caccabsite firii san keessaa nyaatti. Firii san callaa odoo hin ta'in qoolli isaatu qoolli wannoo jedhamu kanaayyuu ijoolleen beelarraa kakaate qoola kanaayyuu daayiteetiin butichiteetiin nyaatti jechaadha. Haala akkanaa kana keessa ka jiru. Kana odoo ta'u dhugaan kana ta'ee odoo jiru nyaatan uf dandeenye jedhaniitiin xibaaran. Wanni nama ajaa'ibsiisu ka biraa immoo hiriira kanarratti hiriira deeggarsaa kanarratti ka odeeffamaa ture ka miidiyaan OBN miidiyaan abiifaa olola ittiin oofuuf ijaaratan hiriira kana sababateetiin yaada achirratti kennamaa ture tokko. Kunis filmaata wal qabata. Maal jedhanii filmaata darbee badhaadhinni mooyatee filamee eetin biyya kana argitee mooyamullee biyya kana waloon qabna biyyi kenna kan maraati jedhee garaa bal'ateetiin warra mormitootalleef aangoo qoodetiin akkasitti waan biyya san dhiisatee Afrikaa keessattuuyyuu argameen beeknee hojjetee jira.
mee haa dhaggeeffannu wanni isaan jedhan. Akkuma isaan gaafa paarlaamaa irratti jedhan sanitti egaa dallaa jibbaa diignee riqicha jaalalaatti ceena riqicha jaalalaa yookaan jaalatti itti ceenu ijaarra jedhanii haalli isaan ittiin dubbatan namoota aayikan yookaan immoo yeroo baay'ee siyaasa biyyattii keessatti baay'ee beekamanii dhaga'ummaa qabanis yookaan immoo fuuldura taa'anii hoogganaa turan wajjin hanga bakka jiranitti deemanii waliin mari'atanii kan dhiifamnii fi waliin ce'uun sun gara onnee isaaniitirraa kan jedhan ta'uusaa gochaanis agarsiisaniiru. Garuu booddeerra wantoonni amala siyaasa biyya kanaa keessatti hin baramne waan ta'eef akka fedhii isaaniitti dirree siyaasaa bal'ateera wayita jedhamutti carraa sanitti qaamoleen fayyadamuu hin dandeenye hedduun immoo gara rakkoo taalli ittiin jijjiirame ni jira. Haa ta'u malee yaadichi maddisiisan yaadama biyya kanarrattis ta'e Afrikaa irratti kanaan dura hin baramnedha. Dhugaa keessumaa paartii morkattootaan ol qabatee Tolosaa yaadama gara gochaatti illee jijjiiraniiru. Fakkeenyaaf amma paartiin badhaadhinaa waggaa 2 walakkaa dura dorgommii yookaan filannoo filatameen mo'atee teessoo qabatee jira. Garuu isaan gatii manuu mo'anneem qofa biyya kana qofaatti bushinu jechuudhaan morkattoota illee waamanii yeroo isaan itti aangoo qoodan kennanis fakkeenya guddaadha kun. Waliin biyyi kun kan keenya yaadi ideoloojiin adda addaa haa jiraatu iyyuu malee ilaalamni adda addaa jiraatu iyyuu malee isaati biyya waloo qabna biyya waloo kana immoo waliin bushuu qabna jedhanii aangoo qooduudhaan sadarkaa ministeeraarraa kaasee sadarkaa caffeetti sadarkaa adda addaatti aangoo qooduudhaan waliin immoo biyya kana bushinu garaagarummaa yaadaa qabaannu biyyi kun garuu kan waloo keenyaati. Yaadami jedhu yaadama jijjiirama guddaa yeroo kanatti mul'ata jedhanii kaasuun hin danda'amu. Akkuma dhageettan kana ka. Mee filmaata dhugaa filmaata haqaa free and fair election biyya san keessatti ta'eetin Abiy moo'ate. Kun xibaaruudha. Kun sobuudha. Waan dhugarraa fagaate jechaadha. Biyya san keessatti fair and free election ka jedhamu ka ummanni nama isa jaalatu paartii isa jaalatu filame tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf Oromiyaa fudhattan ABO'n achi keessatti akka dorgommiin goone dhoogganii KFO'n Oromiyaa keessatti akka dorgommiin goone dhoogganii filmaata keessaa baasanii filmaata akka goone godhanii miseensota isaanii hidhanii hooggantoota isaanii kaan hidhanii waajjira isaanii cufanii miseensota isaanii akka yaadattan Baqqalaan faayidaa turan Jawaar faayidaa turan. Namni tokko achi Oromiyaa keessatti isaan malee akka dorgomne godhaniitiin adda ufii dabballee isaaniitiin irrana haga dagasiititti korojoo haataniitiin filamne jiran. Filannoo jechaan maali? Filannoo jechaan bar waan keessaa filatamu uummanni waan keessaa filu qabu waa keessaa filta. Wanni tokkichi hin filamu. Paartiin tokkichi adda dorgomee filamuu hin danda'u. Filmaata jechuun hin danda'amu. Paartii adda addaa keessaa filmaachuu tura jira. Bakka akkasiititti injifanne jedhanii injifannee nutu filame jedhanii soba haasa'u jecha filmaanni dhugaatu hin jiru filmaanni dhugaa hin jiru gara biraa yoo ta'e malee Oromiyaa keessatti filmaanni dhugaa godhamee hin beeku hin filamnelle aangoo haga caffeetitti Abiy qoode jedhu dura caffee aangoon qoodu ummatatu fila malee aangoo ibaluun kaa jettee wanne Abiy achi kaa'u miti ummatatu nama filate san caffee keessa galcha aangoo hanga caffeetitti qoode jechaanu dogoggora namoonni mormitoota keessaa achi keessa galche jedhan warra jala deemtu bitamtu malee warra dhugaan paartii bakka buutu miti. KFO keessaa inni achi kaa'e namni tokkichi KFO keessaa achi gale hin jiru. ABO keessaa inni achi gale. Warra ABO irraa wannoo itti godhanii wal lolchiisanii wannoo godhaniitiin bitanii mallaqaan bitanii qajeelaa Bardaasaa Mo'ennu ka jedhamu tokko waa'ee aadaatiif maal irratti jedhanii achi kaa'an. Dabaan malee karaa qulqullina qabuun paartii ABO illee ta'e KFO illee ta'e walii galteen wanni achi kaa'ame tokko kabirallee ka Abiin illee diiguufi malee diiggafi paartii san diiguufi malee namoonni inni achi galche paartii keessaa fuudhanii achi galchan paartii ittiin diiguufi warra Abiin jedhaman warra ka Amaaraa paartii Amaaraa san nama lama waagamachee Ballata ka jedhamu tokko jira Dr. Ballata ka jedhamu tokko faan jira achi galchanii Abiin hin diigan. Birhaanuu Naggaa Izeemaa keessaa fuudhanii Izeemaa balleessan. Qajeelaa Mardaasaa fa'aa ABO wal lolchiisanii achi galchan. Kan wanni isaan godhan haqaa miti wanni inni Abiy godhe haqaa miti. Gara bal'inna biyya waliin bulchina jedheetiin godhe odoo hin ta'in akkamitti mormitoota balleessa akkamitti isaan diiga jedhee waan godhe tokko. Isa kana gocha akkanaa kana isaan immoo waan Afrikaa keessattuu
yaada Afrikaa keessattuu argamee hin beekne jedhaniitiin gaazexeessonni OBN odeessan. Biyya Ameerikaan keessa jiru kana paartiin dimokiraatii yoo mo'ate riippablikaanii tokko kaabineetii keessa yoo galchu waa guddaa miti. Waan haaraa miti godhamellee beekaa. Kun falaasama yookiin immoo abiyyi waan addunyaa irratti godhamee odoo dhugaayyuu taate waan addunyaa irratti godhamee hin beekne tokko waan haaraa naadira raajii tokko hin baafne. Waan xiqqoo tokko immoo ol fuudhanii xibaaruu akka reef jenne san egzaajureet godhaniitiin himuun amala paartii badhaadhinnaati. Paartii badhaadhinnaa san hubachuu yoo barbaadan nagaa jira yoo jedhan nageenyi akka hin jirre beeka. Beelli hin jiru quufaa jira yoo jedhan beelli akka jiru. Moone yoo jedhan akka moo'ataman. Badhaadhinna yoo jedhan akka biyyi hiyyoome. Yoo akkanatti yaaddan callaadha isaan hubatuu ka dandeettan. Paartii sobaan jiraatu jechaadha. Uf sobu. Delusional jedhanii waan akkana delusional. Yoo ummanni isaan jibbe ummanni nu jaalate jedhu humnaan hiriira baasanii ummanni nu jaalatee nu deeggaree bahe jedhu. Yaanni akkanaa kun delusional faranjiin ka jettu uf gowwoomsu soba waan soba dhugaa jedhanii amanuun. Kanaaf filmaanni isaan odeessanii filmaa haata akka milkaa'inna jijjiirama waggaa jahaatitti dhiyeessanis xibaaruma ta'ee hafe jecha. Dhaadannoon isaan qabatanii ba'an hiriira deeggarsa jijjiiramaa kanarratti tokko nageenyi hundaaf hunduu nagaaf ka jechuu. Maal jecha nageenyi hundaaf eega jette nama maraafuu nama hundaafuu nageenyi barbaachisaadha jechuumi. Hunduu nagaaf jechuun namni marruu nagaaf dalaguu qaba. Hunduu nagaaf hojjechuu qaba. Nageenyi hundaaf. Eega sun ka dhugaa ta'u jechi isin jettan sun dhugaa ka ta'u taate ummanni walloon akkamitti nagaa dhabe. Nageenyi hundaaf jettani nageenyi biyya biraatii nama bakka biraatii yoo ta'u nama biraatii yoo ta'u walloof hin taane. Kanaaf nageenyi hundaaf isin jettan sun soba jechaadha. Biyyi eega nagaa taate walloorra Oromiyaan cunqursaa waggaa 150 jalaa bilisa baate jettan Abiy aangoo qabatuuf. Ummanni Oromoo abbaa biyyummaa ta'ee jettan Abiy aangoo qabatuuf bitootessa 24. Ummanni Oromoo eega bilisummaa isaa argate. Ummanni Oromoo abbaa biyyaa eega ta'e wallo har'a biyya isaati irratti maaliif ajjeefama? Bilisummaan isin xibaartan kamire? Ummata walloo kafaannoon biyyarraa kaasuuf qe'ee isaa mana gubdee ijoollee ajjeeftee dubartii ajjeeftee qabeenya isaanii saamtee madaaniitiin hospitaala bakka dhaqan dhabanii karaa Affaariin Hadaamaa dhufanii lafa dheeraa deemaniitiin Hadaamaa hospitaal ka duraan Hayilamaariyaam hospitaal jedhamu san keessa ciisaa jiran. Adaamaa jeneraal madoo ciisaa jirtu ka ummata keenna walloo guyyaa tokko dhayxanii ilaaltanii dubbiftanii hospitaala dhayxanii Shimallis Abdiisaa Fiqaaduu Tasammaafa warra hooggana jettan hooggana badhaadhinnaa Oromiyaa jettan kanan goone ummata walloo rakkoo isaanii gahaa jiru dhoksuu barbaaddan isinillee faannoma waliin akka isaanuu jedhani yoo faannoon itti jabaatu calliftanii ilaaltu yoo isaan immoo ofirraa deebisan irraa dhaabdu yookaan isaaninuu loltan faannoo gargaartanii. Kanaaf gara kaanin mootummaa Oromiyaa jettan mootummaa Oromiyaati mootummaa ummata Oromooti miti. Mootummaan ummata Oromoo hidhu ajjeesu abbaa gadaa ajjeesu mootummaa Oromooti miti. Ummata Oromoo ittiin nagadattu malee faayidaa ittiin barbaadachuuf malee ummata Oromoon jaalattan. Odoo dhugaa jijjiirama Dr. Abiyyi jijjiirama waggaa jahaa kun ka dhugaa ta'u taate ka namni marruu itti gammadu taate namni marruu gammachuun bahu taate abbootiin gadaa eessa jiran? Abbaan gadaa eessa jira? Abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa eessa jira? Hiriira deeggarsaa jijjiiramaa san irratti hin argine. Silaa dhugamaan odoo abbootii gadaa ka kabajjan ta'e abbootiin gadaa ka jijjiirama keessan isin fiddan kana ka itti amanan ta'e silaa achirratti argamu. Jijjiirama kanatti gammachuu odoo qabaatan. Garuu har'a jijjiirama keessanitti abbaan gadaa Tuulamaa gammachuu akka hin qabne argisiisa jecha. Muddee 2022tti abbaa gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa du'aan sodaachiftanii mana isaa saamtanii mucaa isaa hiitan. Dhiyootanallee akkasuma mana isaa maqiidha humni nageenyaa mana isaa dhaqee saamee isa akka barbaadan akka ajjeechaaf barbaadan dubbate. Kun kufiinsa jijjiirama waggaa jahaa argisiisa. Mootummaa Oromooti jedha abbaa gadaa ajjeesaa kaafellee immoo ajjeechaaf adamsaa jiru. Maqaa ummata Oromootiin mootummaa Oromooti jedhaatiin nagadaa isin jirtan kun immoo booda isin irrattillee rakkoo guddaa fida mootummaa kana irrattillee uummanni Oromoo ka beekuu barbaadu daafan yookiin gaalan isaanii
ummata Oromooti irratti kufu. Kufaatiin isaanii ummata Oromooti irratti kufu. Akkuma TPLF waggaa 27 quuftee ummata biraati irratti rakkoo guddaa geessaa turtee maqaa ummata Tigreetiin geessaa turtee kufaatiin isii balaa guddaa ummata Tigraayitti fide. Kufaatiin keessan kun immoo ummata Oromootitti balaa guddaa fiduuf deema. Ummanni Oromoo kana beekuu qaba. Kufaatiin jara kana dalagaan jara kana maqaa ummata Oromootiin dalagaa jirtu gareen xiqqoon tokko firaan wal ijaarte mootummaa naannoo Oromiyaati ufiin jettu gareen xiqqoon takka firoonni Shimallis Abdiisaa rakkoo guddaa ummata Oromoo bal'arraan geessuuf deeman. Sodaan kiyya guddaan kana ummanni Oromoo kana beekuu qaba. Maqaa kennan hin nagaddan nullee bakka buutan jechuu qaba ummanni Oromoo. Ka'ee absaawee mootummaa maqaa Oromootiin ummata Oromoo ajjeesu kana dararu kana kamana isaa gubu kalafarraa isa buqqisu ofirraa kaasuu qaba. Maqaa itti kenne har'a Oromoon lafarra deemu marri akka isaan laalanitti akka jecha isaaniitiin shaneedha. Sababa itti barbaadanii maqaa akkanaa kana taappeellaa kana itti maxxansaniitiin ummata hidhanii mallaqa irraa nyaataniin sababaa itti duroomaniin karaa itti duroomaniin mala itti duroomaniin kan nama taappeellama kana itti qabsiisanii hidhaniitiin poolisiin aanaa nama tokko mana hidhaa yoo geesse 30,000 50,000 nama nagaa kawaan balleessin irraa nyaattu. Ilmi kee muka jira jedhanii kana mana gayaa haadhaaf abbaa rakkiftu. Walitti qabaniitiin ganda rakkisuun namni tokko yoo qe'ee fagaate dargaggeessi tokko qe'ee yoo fagaate mootummaa akkanaattu mootummaa keeti jijjiiramni waggaa 6 keessa jijjiirama gaariitu sii dhufe jedhan Oromiyaa mana hidhaa godhanii kun jijjiiramaa miti. Kun waggaa 6 namni tokkichi akka nugusaatitti akka mootitti biyya bulchaa jiru. Mootiin gaariin ummataafuu akka gaariitti bulcha kun mootii azaabati. Kanaaf hiriirri deeggarsa jijjiiramaa jedhamu hiriira sobaati. Sobaan soba dabballoota badhaadhinnaatiin gowwoomuun qabu. Wanni isaan dubbatan, wanni isaan dalagan dhara. Ummanni kana hubatuu qaba jecha. Homa gabaabduu jechuu hagana jechuuf waan nan mul'ate isinitti waliin qoodamuuf as ba'e. Daawwattoota keenya qophiin keenya kar'aa kanumaan xumuraa haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa isiniin jedha. Miidiyaa kana subscribe godhuun dagatinaa walii raabsuun dagatinaa haga gaafa biraa walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaan jiraadhaa isiniin jedha. Ka isiniin waliin ture Bayaan Sheekoti.